wanti dhiirri dubartii jaalati qofaaf godhu jira laata? Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Gaafii kana wajjin deebifnarra. Yeroo waa'ee jaalalaatiin gama jaalalaatiin dhufnu dhiirarratti dubartii tokko jaalachuu isaa irratti beekuun ni ulfaata. Yookaan ammoo uf keessa baasanii dhiironni ibsachuu isaanii irratti beekuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Keessumattuu dubartiidhaaf inni na jaalatamoo nan jaalatu gaafiin jedhu sammuu keessatti uumama. Yeroo baay'ee kun kan ta'e dhiironni jaalala isaanii ibsachuu irratti yookaan ammoo jaalala akka isaan irratti beekan irratti kun ammoo dubartoota fi akka geemitti ilaalama. Geemii furmaata barbaadu wayii inni na jaalatamoo nan jaalatu gocha inni godhu irratti hundaa'uudhaan inni na jaalatamoo nan jaalatu kan jedhus deebii argatti. Kun ammoo deebii kan argachuuf ammoo dubartii fi baay'ee ulfaata. Inni na jaalatamoo nan jaalatu gaafii jedhu kana deebisuu fi dubartoota fi baay'ee ulfaata. Maark Twain namni jedhamu gochi jecha caalaa sagalee guddaa qabaa jedha. Dhiirri dubartii jaalate tokkoo fi kaka'umsa keessattuu isii kakaasa, si deeggara, si gargaara. Yeroo ati rakkattee kamiyyuu yeroo ati rakkoo cima keessa jiraatte hundayyuu dhiirri sun si bira jira. Yeroo hundaa si deeggaruuf, si gargaaruuf, si wajjin dhaabachuuf yeroo atini rakkoo cimaa keessa inte jiraattutti dhiirri sun dubartii jaalate sun gargaaruu fi uf duubatti hin deebi'u. Waan hunda ni godhaafi osoo rakkoon sun cimaa caalullee ta'e jechuudha. Kunini kaka'umsa isii keessatti uumuudhaan akkasumas gargaaruudhaan deeggaruudhaan godhaa dhiirri tokko dubartii jaalateef. Kaayyoo fi hawwii isaa, fedhii isaa, sagantaa isaa fuulduraa qabu si wajjin qoodata. Wanti dhiirotarraa baay'ee cimaa rakkoon baay'ee cimaa waa'ee ofii dabarsanii dubartii tokkotti himu. Kanaafuu yeroo baay'ee dhiirri fedhii isaa, sagantaa isaa, hawwii isaa akka icitii godheet uf keessatti qabachuu jaalataa jechuudha. Haa ta'u malee dhiirri tokko yeroo dhugumaan dubartii tokko jaalate waa'ee ofii suuta itti himuu jalqaba. Kun jechuun mallattoo inni jaalala isaa ittiin ibsatu jechuudha. Sagantaa ofii, yaada ofii, rakkoo ofii, waan egerii fuulduraa yaade hunda adda baasee si hima. Si wajjin qoodata. Oobjuu ofii si hima. Kan ammoo waan agartee sirratti dalaguuf godhu osoo hin taane sagantaa ofii itti yaadatii akka si jaalatuu fi waan si jaalatuuf si wajjin qoodataa. Dhiirri kunis sagantaa ofii, yaada ofii kan akka si wajjin qoodatuu fi akka ati fuuldura isaa keessatti makamtu waan fedhuuf si wajjin qoodata jechuudha. Yaada ofii, sagantaa ofii malee nam hunda wajjin dhiirri keessa ofii baasee hin himu. Dhiirri dubartii dhugumaan jaalate tokko ni dhageeffata. Yaada si dhageeffata. Dhugumaan si jaalannaan si dhageeffata. Dhiirri sun waan ati jettu walitti dhufeenya hariiroo jaalalaa keessatti wal dhageeffatanii waliigalanii wal hubachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Garuu dhiirri tokko si jaalannaan osoo addaan hin kutin, osoo jidduun irraa hin badin, osoo yaada of hin jijjiiratin sirriitti si dhageeffata. Yeroo sirriitti si dhageeffate dhiirri sun dhugumaa si jaalattee jira. Dhiirri dubartii jaalate qofa dhageeffata. Waan kan kee hunda sirriitti dhageeffata. Yaada kan kee, sagantaa kan kee, jabinna kan kee, dadhabinna kan kee waan ati itti himtu hunda sirriitti dhageeffata. Waan ati jechuuyyuu hin barbaanne hunda si dhageeffachuuf jedha si keessaa baasa jechuudha. Waan inni si dhageeffatuu fi waan si dhageeffachuu barbaaduuf, waan kan kee hunda waan beekuu barbaaduuf, waan jiruu kee keessatti bakka guddaa qabachuu barbaaduuf waan ati jetteen hunda gurraa sii kennee sirriitti si dhageeffata. Dhiirri si jaalatu tokko rakkoo kee si wajjin qoodata. Yeroo tokko dubartii baay'ee achuma laalanii itti murteessanii jechuudha. Isiin barakkana isiin akkasii jedhanii irra haasa'an jechuudha. Haa ta'u malee dhiirri tokko si jaalannaan rakkoo feeti keessatti jiraadhu. Karaa cinqii feeti keessatti tari. Rakkoo suni si wajjin qoodata. Si deeggara, si wajjin jiraata. Rakkoo kee sirriitti si wajjin qoodata jechuudha. Kan ammoo ka godhuufi dubartii jaalate qofaaf dhiirri godha. Rakkoo isii wajjin qoodachuu gara laafa ta'uu fi gara laafuu fi osoo isiin haga feete miira rakkoo cima keessa jiraattellee wajjin qoodata. Dhiirri si jaalata. Yeroo ati dogongorte sitti hima. Osoo haga fedhe dhugaan kun kasi rakkisu fudhachuufillee si rakkisu taate dhiirri tokko dubartii jaalate waan yaade sun itti hima. Yeroo tokko jaalala keessatti waliigalteen qofan jiru waan tokko irratti yaaduu fi walii ibsuu jira. Waan kan ammoo ifaaf bilisaan yeroo dhugaan si jaalate gammachuu wajjin waan agartee dhugaa dhooftu suni
yeroo ati dogongora irra jiraatte si gorsee sitti hima. Kun ammoo jechuun akka gartee ati uf shakkitu yookaan ammoo akka atiin karaa dogongoraa irra jirtu si keessatti uumuu osoo hin ta'in karaa agartee gorsaatiin karaa gorsaatiin godhee akka gaariitti akka sagantaa fuulduraa wajjiin qoodattan irratti sagantaa keessan ka fuulduraa wajjiin qoodattan irratti haala suni wal qabsiisee gorsa baay'ee jiruu walii keessaniitiif si fayyadu sii kenna. Yeroo hunda jalqaba sii kenna. Yeroo hunda ati tokkoffa jiruu isaa keessatti. Yeroo hunda waan dhufu keessatti rakkoo dhufu yookaan ammoo waan barbaachisa ta'e keessatti jalqaba dursa sii kenna. Si gammachiisuuf gammachuu keetiif akka atiin jiruu isaa keessatti bakka guddaa qabdu sitti akka dhaga'amu godhuufi dursa sii kenna jechuudha. Sagantaa ofii keessatti. Wanta gaarii ati qabdu sitti hima yookaan ammoo si galateeffata. Waan gaarii ati gootee fiitti irratti. Waan jaalala keessatti dhiirri tokko dhugumaan si jaalannaan jiruu isaanii keessatti jijjiirama ati fiduuf xiqqoo jijjiirama ati gootullee hunda ni beeka. Kanaafuu galatoomii siin jedha jechuudha. Galataa fi dinqisiifata. Waan gaarii ati agartee jaalala isaanii keessatti goote hunda si dinqisiifata. Dhiirri suni yeroo ofii balleesse dhiifama si gaafata. Waan tokko dogongora raawwatennaan haga danda'u hunda dhiifama si gaafachuu fi yaalii godha. Kanaafuu dhiifama si gaafate jechuudha agartee. Dhiifama si gaafate itti gaafatamummaa fudhata waan balleesseef jechuudha. Kanaafuu dhiirri tokko yeroo jaalala isaa irratti beekuu barbaadde gochaan of ibsan malee jechaanii miti. Dhiirri tokko jaalala keessa seenee jaalalaan qabatennaan waan walumaa galatti waan asirraa fudhannu gochaani malee jechaan osoo hin ta'in gochaan ibsa. Kanaafuu gochi isaa sirratti xiyyeeffatee ija isaa keessatti haala gaariidhaan ati bakka guddaa isa biratti qabdaa jechuudha. Gochaan ibsa. Kanaafuu gochi isaa sirratti xiyyeeffatee ija isaa keessatti haala gaariidhaan ati bakka guddaa isa biratti qabdaa jechuudha. Dhiirri si jaalate tokko si deeggaraa waan ati barbaaddu si wajjin jira, si wajjin dhaabataa, yaada ofii si wajjin qoodataa, waan yaade waan fuuldura sagantaa wajjin qabdan akkaataa itti waliin deemtan maal akka hojjettan kan hunda tokko tokkoon baasee sitti himaa. Ufii sitti himuu qofa osoo hin taane waan ati jetteenillee sirriitti gurra sii kennee akka gaariitti si dhaggeeffata osoo hin ifatiin rakkoo kee si wajjin qoodataa. Dogongora qabduu dogongorri yoo jiraatillee dogongora kee si sirreessaa dursa sii kennaa. Dursa sii kennuu qofa osoo hin taane si galateeffataa. Jaalala keessatti wanti ati gooteef waan ati kenniteef gumaachiteef hunda si galateeffataa. Si galateeffachuu qofa osoo hin taane dogongorri ofii yoo dogongora uumee jiraate dhiifama si gaafataa. Toota koo dhiirri jaalala keetiin qabamee jira tokko waan kanas goonan sirriitti akkasi jaalatu amanii hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti yeroo gaarii.